Sini kalau gora, kunti kesan umedra is the kesan from pada. Close your eyes, all of you. Just what? Close your eyes. I want you to imagine something. Akwalal tadi sembarba akan anu akan dura. Dum pada. Close your eyes. Dum pada. Wala maun di sana. Okay. Lalam. Gamma. TV ninju. Akas macam apa? TV ninju. Video ninju. Game ninju. Telepon ninju. Internet ninju. Oh, kanan ada berapa? Rent ninju. Wani bisa mata ninju. Wali dacani galga. Ni mana tigalan. Malu jutume. Malu tahu asyik cuman kau kan kontribusi ni. Malu ni orang orang. Dah ada mata kesan. Imagine. There is no TV. No video, no internet, nothing. What is looking at here? Imagine, people who don't have this, they go home, during the day will play outside. Allah taala, buja kes bintali. Del kalam hantigal. Maana kanta era. The night is long. There is no TV. It's dark. There is no electricity. In some houses, there is no even fire. Imagine. So, under that situation, what did our fathers and grandfathers, what did they do? How did they teach their children? We all learn about our history. One sena kenna, abota kenna rabaran, awata kenna rabaran. Dalkala kenni ibidda. Kabidda dacha'ee ibidda taa'ee kabiddi qabne illee akkuma isin jedhe dukkana gafaagana taa'ee wal caqasa hin caqasa jechuudha. Be here by listening. You learn by listening. That's why I said close your eyes and listen. Then you will know how important it is without watching. And we can make this as a practice at your home before you go to bed. Just for half an hour. Sit down. Leave everything, leave video and everything. Just close your eyes and listen to
what you are feeling. You learn a lot. But you are killing it. Kana, wait a kana tete ani jarson na human ken. Wannan timba, wan tay honda, wan gudur, wan zamana dur. Akkuma amma isin ijoollee idinno jira, gurda jira. Ko ijoollee idinno timanille, ko ijoollee gurda timanille, ko ijoollee dargaggoos timanille garagara. Kun baranay ta'an du'anu. Abboota kennaa ani abbaan kee jaarsa turanii waliin deemaa ture. Wanni isaan na barsiisan iskoola leeseenillee hagarratti hin baran. Nagaa keessanii attam amma galgala moo ganama galgala kana Oromooni gizee kana saawwa sassaabbataa horii alaa galfataa utuma karra dhufanii utuma waan adda hojjetanii aduun dhiyaa yeroo aduun dhiyuu abidda bobeeffatanii abidda bira taa'anii tapha ijoollee walitti haasofsiisanii tapha kan koo gogorri eessa dhaqxaa baddaa dhiiseen gammoojjiitti gal gammoojjii maal qabda daabboo qotiis lama maalii wajjin nyaata tokko da'eera tokko da'uun eessatti deessa hundi agamsaa jedhu agamsisi waraanu ani nu taalu eessattu taalta hundee ijuu gadi ijuun sindittiniinu ani ni qaaddu maaliin ni qaadda bisaan birbirsi nyaatu ani nu taalu eessattu taalta lafa shitaa diimaa lafa namaan diila saawwaataa galenje agowwaataa galenje saawwituutu galenje hankoo maraatu manje kan biyyaatuutu manje ya biyyaa ansumaa faniyyaa ya biyyaa ansumaa faniyya jette ijoollee. Kumni dembi
Sifnu itin ha gudifnu wal haya gachifnu jachota adda adda itin ha barannu siyasa fi herrega